kabajamtoota fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kabajiniif jaalalli suniif qabnu akkasuma salaamtaan teenya qilleessa irraan qaxxaamuree iddoo sun jirtan maratti sinaa ga'u. akkam jirtan nageenyi keessan dassaatii guddaan nagaa baddaaf gamu wajjin nagaa baadhoo maddii lamman nagaa sa'a namaan nagaa wanti rabbi siniif kennu hunduu nagaa siniif haa ta'u kan nagaa hin qabne nagaa rabbi haa kennuuf kan nagaa qabdan immoo alhamdulillah jaa garsi galfadha. nulleen gargaarsa rabbi guddaatiin sagantaa keenya guyyaa kamisa har'a hagayya 2019 qabannee walitti deebineerra. alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u. egaa yaa hawaasa keenya magaalaa baadiyyaatti biyya keessaa biyya alaatti jirtu hunduma keessan ashamaa jennee harka isin fuunee jirra. gammachuu hiidaarraa ofoltaniirtanii bagaa rabbiin walumaan nu gammachiise. egaa hiidii baranaa kun mirqaana qaba. nulleen mirqaannee kamalee egaa daangaarleen tarree jiranatti fakkaata gaa'ee sagantaa keenya darbe keessatti guyyaa wal jijjiiruun haa ta'u gaa nama hojjetetu dogongora waan ta'eef egaa yaa hawaasa keenya bakka jirru maratti obboleeyyan keenya hin dagannu kan mana hidhaa keessa jiru kan akkuma beekamu roorroon adda addaa irra gahaa jira, tumamaa jiranii, jawwaal irraa saamamaa jira, huccuu haaraa ogaa maatiin isaanii bitee geesseef irraa baafachaa jiranii kana waan ta'eef roorroo addaa keessa jiranii. subhanallah waan hangana waan akka nama saalfachiisu isaan irra deemaa jira. kana waan ta'eef yaa hawaasa keenya namni yoo dandee humnaa waa hojjetaa yoo dadhabe du'aayiidhaa waa dalaga. du'aayiin immoo akka malee meeshaa waa hunda caaltu akka ta'e hundi keenya ni beekna. kana waan ta'eef bakka jirru mala du'aayii haa goonuuf obboleeyyan keenya dhiiraa fi shamarran osoo adda waliin baasin yaa rabbi obboleeyyan keenya kana mana hidhaa dasee kana keessaa yeroo gabaabduu keessatti nu baase jennee du'aayii haa godhannu. inshallah yaa hawaasa keenya ammallee caasaa naabee rafaan jiru magaalota adda addaa keessatti caasaa isaanii diriirfatanii sanbatee kamisee haxaayii akkasumatti baatee biyyoota bakkoota adda addaa keessatti caasaa isaanii diriirfatanii hojii hojjetaa jiran garuu immoo nuti eessa jirra jennee of gaafachuun barbaachisa. yaa hawaasa keenya nama duuma jedhee garee hidhu jalan fiigina tokko taha nama akka abaluu garee ogaa hidha duuma jettanii jalan fiigina tokko tahaati. garee bakka jiru hunda walitti deebisa warrootaan gareen hoogana jiru hunda mataa walitti fidaa bakka takka deebiha humna tokko haa godhannu isin jechuu barbaada. egaa sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti akkuma beekamu odeeffannoodhaan eegallaa itti aansinee godaannisa seenaa kan addaan kunnee turre haalli waan nuuf hin mijaahiniif kunoo har'a qabannee walitti deebinee jirra. alhamdulillah inshaallah gaahii godaannisa seenaa keenya akkuma beekamu yeroo marsaa afuraffaatiin dhiyeessinee turanne waa'ee lafa waladdee ilaalchiseeti. amma obboleessi keenya Muhammad Umar nuuf qabatee dhiyaatee jira inshaallah. amma odeeffannoo obsaa hasan nuuf dhiyaattu sin dhageessifna. Aansinee godaannisa seenaati wal duraa boodaan immoo kan sin dhageessisu ana obboleessa keessan muhee callaadha. turtiin keessan waliin haa ta'u sin jenna. Raadiyoo Madda Nageenyaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. odeeffannoo guyyaa har'aa hagayya 15/2019 kan isin dhageessisu ana obsaasanii turtiin keessan waliin haa ta'u. ilmaan Oromoo mana hidhaa dasee keessatti dararamaa jiran guyyaa har'aas mana murtii daseetti dhiyaatuun beekame. mana murtii kanatti dhiyaatan illee murtii osoo hin argatin manuma hidhaatti deebi'anii jiru. maatiin isaanii tiraanspoortii baasanii gara imalan illee ol seensisuu dhorkanii barii dura gadi tattaa'aa jechuun gadi akka ittisaa oolan nutti himan. akkuma beekamu guyyaa kaleessaa ilmaan Oromoo kun mana hidhaa dasee keessatti reebamuun isaanii ni yaadatama. ilmaan Oromoo kunneen mana hidhaa sanillee roorroon kan jalaa hin hafne ta'uu bilbilaan nuuf himan. guyyaa kaleessaa ilmaan minitik mana hidhaa san keessa jiran poolisii waliin ta'uun reebicha hamaa irraan yeroo gahan ilmaan Oromoo kunneen ofirraa deebisuu yaalan illee humna isaaniitti ol ta'uun reebicha irraan gahaniin ilma Oromoo kan maqaan isaa Bushiraa Muhammad jedhamu akka malee miidhaan irraan gahuu nuuf himan. guyyaa dheengaddaa walgahii nageenya Oromoo fi Affaar jidduutti akka nageenyi bu'u jedhuun naannoo Affaar magaalaa Boonsaa keessatti taa'amee jira. Maanguddoonni Oromoo fi Affaar rakkoo isaan jidduutti mudate furuuf guyyaa dheengaddaa maanguddoonni Oromoo hedduun gara naannoo Affaar magaalaa Boonsaa keessatti Affaarota waliin mari'achuun rakkoon jidduutti uumame kan akkamitti furra isa jedhu irratti marii kan godhaa oolan yoo ta'u marii kana irratti yaada adda addaa kaasuun mari'atan. dabalataan ammas sababa adda addaatiin kan nu walitti nu buusaa jiru shiira diinonni keenya nutti xaxaa jiran kaaniin malee nuti lola akkanaa siyaasaa wal lollee hin beeknu kun isa jalqabaati jedhan. gochi akka qabeenya saamuu fi barbadeessuu akkasumas dubartoota doorsisuu fi kana fakkaatan agarree hin beeknu ammaan duratti jedhan.
Manguddoonni har'aan booda nuti obbolaadha ilmaan kuushi haqa keenya yookaan haqa keessan nu lamaan gidduutti bade waliif kaffalee waliin jiraachuu qabna kan jedhu irratti walii galan. Araara buusanii tokko ta'anii akka addaan galan maddeen keenya nuuf gabaasan. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon keenya har'aa kana fakkaata waan waliin turtaniif galatoomaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Masha Allah tabarakallah bulseen rabbi irraa jaallato obsa hasan yeroo dheeraaf gaannu badee ture baga deebihee inshallah egaa odeeffannoo nu dhageessiteef haa galatoomu jenna. Amma godaannisa seenaa bulsee keenya Muhammad Umariin nuuf dhiyaatu waliin turtii gaarii isiniin jenna jaalleewwan keenya. Raadiyoo Madda Nageenyaa, Raadiyoo Madda Nageenyaa, Raadiyoo Madda Nageenyaa, Raadiyoo qofaa miti tiivilee ta'uuf keenyaa, hamillee nafnu ni keenyaa, dhagayoo keenyaa. Raadiyoo Madda Nageenyaa, Raadiyoo Madda Nageenyaa, Raadiyoo Madda Nageenyaa, Raadiyoo qofaa miti tiivilee ta'uuf keenyaa, hamillee nafnu ni keenyaa, dhagayoo keenyaa. Kun qophii godaannisa seenaa marsaa shanaffaati. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota qophii godaannisa seenaa akkasumas hordoftoota raadiyoo Madda Nageenyaa akkam jirtu. Egaa yaa hawaasaa keenya sababa adda addaatiin sagantaa keenya waa'ee godaannisa seenaa waan addaan qunneef dhiifama isiniin jenna. Amma immoo fedha rabbii guddaatiin walitti deebinee jirra. Egaa yaa uummataa keenya godaannisa seenaa keenya marsaa darbee yookaan kutaa arfaffaatiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Har'as fedha rabbii guddaatiin marsaa shanaffaa keenya qabannee dhufnee jirra. Turtiin keessan waliin haa ta'u isiniin jenna. Egaa yaa hawaasa keenya yaa uummata Oromoo Walloo mee wal quba qabaadhaa keessaa fi alaan kaabaa fi kibbaan bahaa fi dhiyaan bakka jirtan hundaan mee wal quba qabaadhaa. Egaa godaannisa seenaa keenya waa'ee lafa waladdee ta'uun ni yaadatama. Lafti kun egaa nurraa saamamee naannoo waggaa 76 ga'ee jira. Mee hanga ammatti maal gochuu jirra? Irratti duuluu jira moo wal irratti duulaa jira? Gootota keenya dhabne kumaa baafne moo lafa keenyas gootota keenyas dhabnee callifnee ta'aa jirra? Gaaffii isa kana sinumaaf hin dhiisa. Lafti kun akkuma beekamu magaalaa Shakalaa jedhamtu irraa ka'ee magaalaa Harbuu gaha. Waan akkana ga'u saamamnee akkamitti callifna? Ajaa'iba nama dhibu waan akka malee garaa nama nyaatu. Egaa uummati naannoo lafa sanii jiraatan lafuma isaan irraa saamame kanarratti doorsifamaa hidhamaa tumamaa rakkoolee garaa garaa mudataas ga'anii jiru. Kun kanaan osoo jiru yoo isaan yookaan loon tokko yookaan jabbiin tokko achi seene birrii 50 kaffalchiisu. Dubbii sobaatiin midhaan nyaachisee jira jedhanii ofumaaf ragaa sobaatti ba'anii abbaan gootis harka waa kennanii fi ni hiisisu. Waan ajaa'ibaa garaa nama nyaatu. Dubartiin osoo qoraan achi keessaa cabsitu yoo argan qoraan san irraa fuudhanii laga borfannaa bishaan keessatti jalaa geessu. Achiin booda haadhi yookaan akkasa yookaan fiinyoo ishiin qoraan ittiin hidhattu irraa fudhatan. Inni biraa immoo loon yoo achi keessatti qabame hidhamee bakka hidhame sanitti yoo jabbii dhale jabbii saniifis ni kaffalama. Egaa yaa hawaasa keenya bakka jirtanitti tokkummaa cimsaa tokkummaa jabeessaa isiniin jenna. Qophii godaannisa seenaa keenya kutaa shanaffaa kana fakkaata. Hanga marsaa dhufuun walitti deebinutti nagaan of jiraadhaa isiniin jenna. Qopheessaan raadiyoo Madda Nageenyaatii fi obboleessa keessan obsaasanii an kan sagaleetti isiniif jijjiire obboleessaa keessan Muhammad Umari. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Masha Allah. Egaa yaa hawaasa keenya godaannisa seenaa kana haga dandeettii keenya odeeffannee akkaataa isaatiin hundumaa isin dhageessisaa jirra. Lafa waladdeedhaa eenyu kan beeku namoota achirra dhalatanii waa'ee lafa sanii beekan nulleen irraa fuunee haga tokko tokko isin dhiyeessisaa jirra. Lafi kuni handhuura ciniinnamnee jechuudha. Egaa lafni waladdee kun saamamee adada gaddeemaa jiruun abbootiin qabeenyaa egaa lafa kanarraa faayidaa arganii lafa caffaa lafa bishaan irra ciisu kana babal'ifachaa egaa har'a gahaniiran.
ilmaan Oromoo loon irraa fixanii lafasaa goggogsanii bishaan gama isaanii jallifatanii egaa miidhaa hanganan jedhamne uummata keenya irraa gahaa turanii nu illeen haga dandeenye duukaa buunee isin dhageessisuudhaaf qophiidha. Namni yeroo waa dhagahee akka ta'uun dhabu yoo waa ammoo waa dhoksaa hojjedhaa fi ifatti hojjedhaa jechuun waladdaa kuma beekamsanii kana waan ta'eef hundi keenya ofaa yaadannu afaan qofaan hin qabsoofnu haga rabbiin nu dandeessise mirga keenya lafa keenyas akka deebifannu ta'uun dirqama. Kanaafuu egaa hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa asumatti irratti goolabnee jirra. Haga sagantaa biraatiif walitti deebinutti nagahaan jiraadhaa. Jireenya gaarii keessa nuuf qubaadhaa. Ka yaaddaniin wal argaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.